رأينا كان أستاذ كنا بفاتنا الجراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أفضل البشرية مطلقا وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الملتقى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دران درسي فضل ربي كنات كنا إسات توفيق إسات إسلاما نقول مما الجنة ربي كنا. الحمد لله رب العالمين. فوالله الذي نفسي بيده ودو ربي إسلاما نقولني كفن سلا والله جين سلا والله حال كنا حال برا أكاتا كنا أكاتا برا أولمين كنا أولما برات وانت أكنت برينيف وان السلام متانيفي ربي دواما وهاقودو تان سودان ربي كنا قلتهم فنا كغرتي جنريشني أما كنمني غرتي إلال شبدا إساف قبو أرى غرتي بكا غاريتي أرقامو برتري كتابة برسي غرتي جنريشن الوفوف دبرسو كان نندي كان غرتي وجولي إسلاما كيسار قوداف حقيقة غرتي باي اتقام بنا ربي كنا اللي اتقالتهم فنا ما الحمد لله رب العالمين. لقا دبتشوف duraan wayita waltajjii akkanaa kana keessa dhufnu irraa baqata namni maaliifi sirbaa fi waan adda addaa waan diinaa islaamaatiin wal qabannetu achi geggeeffamaa namni diinaa ofii tiifatu dhufeetuma gartee mul'atee bahee taraa gartanii. Har'a ammoo alhamdulillah jenereeshiniin kun shabaabni zamana kanaa shabaaba gartee ofirraa tarkaanfatee maalummaa diinaa isaa beeke waan ta'eef jecha maal akka dubbatuu fi maal akka godhu xanaqqaqee jenereeshinii beeku dhugaa dubbachuu kunillee wanti shakkaruun barbaachisu alhamdulillah rabbil aalamiin. Itti aansuudhaan dhugaa dubbachuuf kitaabni kun of duuba deebinee waggaa 1440 rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam wanni guddaan inni gartee ummata kanaa dabarse maa inni waan jedhu akka yaannu nu godhe agartanii baarakallahu fiikum. imala jiruu jedha wanni kun kitaaba barreeffama cuunfaa sammuu manguddootii miti cuunfaa sammuu aalima guddaa gartee achi baheetii miti akkuma reef jedhame gaheessaatii miti cuunfaa sammuu dargaggeessaati rabbi gartee hamtuu irraa qabu rabbi barakaa isaanii haa godhu lachuuyyuu. Wannan waggaa 1,400 of duuba deebi'eef diinaan islaamaa akkaan diinaa barreeffamatti dubbisutti yaaddee keessaa sadarkaa tokkoffaarratti kaafama akka addunyaatti baarakallahu fiikum. Mee alhamdulillah jedha obboleessi keenya barsiisaan kaasee jira. قال الله جل الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جل ربي قدان ilma namaallee jinni illee waan takkaaf hin uumne naa gabbaraniif malee jee rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala. Hayyee ibaadaa isaatiif eega uumate hisaabni asitti hojjennu baarakallahu fiikum rabbiin wayita jibriilin ergee deem nabi muhammaditti gartee ummata ani uumadhe kana waan an uumeef ittimi jedhe san silaa maal ta'uu qaba ربين أكا جبرا اتمي يجوتو لقرتي عسوني درا ولكن وني تيموتو قال الله جل الله اقرأ باسم ربك الذي خلق يدي قرتي دبسي قرأي يدي قرتي محمد ربي جبر جنني دبسي مالتو سبرة جرا كتاب الرا وادو بيفته انفورميشن هالكا قبدا نما وادو بيسيت جدي حالكنان هاسا وجه جبريل عليه السلام مالف osoo gartee rabbiin gabbari jedhe sila har'a duniyaan guutuun diinaa islaamaa kokkee nu qabde gartee haasawa kanaan jecha namni waan beekne jaahilli maal rabbiin gabbara ta'a yoo jaannin hin dhaabata dhaabadde yoo jaannin hin ta'a gartee jaahilli yookaan wallaalli gartee rakkoodha agartanii baarakallahu fiikum
akka gartee aalamni sadeen fuula duratti illee gartee gaafa uummanni teekinooloojiin sadarkaa kana ga'e illee diinaan islaamaa diina ajaa'ibaati akka jedhu taasise agartanii baarakallahu fiikum. Akkamitti rabbiin gabbar hin jenne wallaalaan rabbi gabbaruu hin danda'u beeki yaa ergamaa keenya Muhammad dubbis qare barumsarraa waa dubbiftee maaltu sibira jira yaa Muhammad atuyyuu mataan kan kee maal sababni isaa hooggansa ta'uu deemta nabiyyii taata rasuula taata liidara guddaa taate ummata naga guyyaa qiyaamatti fuutee deemta nama waa beekuutu waan kana ta'uu danda'a maal beeyta jedhee gartee haala kanaan isa bare baarakallahu fiikum. Kanaaf dhugaa dubbachuuf wanni ijoolleen keenya goote obboleessa keenya qaali Abdurrahmaan Muhammad akkasuma Abdiisaa Maamma jenereeshinii dhufu wanni isaan godhan waan laafaa miti san qofaa miti nuufuu ulamaa'aafuu du'aataafuu namoota isaaniin ala jiruufuu fakkii ta'an gartee baarakallahu fiikum. Ani hedduu barumsa baradhe kana qoonqaan namaa dabarsu irratti hirkataa ture gartee akka wayita kitaabni kun harkana seenee umrii ijoollee tanaa laalee hariiroo godhannee kaleedhaan gadda wajjin akka itti waan kana ceessan haasaa turrerraa anummaanuu borganamarraa gartee aalima yookaan daa'ii waa barreessu malee daa'ii gartee haasaa baay'isu hin ta'u jedhee murteesse wallaahi. Mee toomileen laa ilaaha illallah. Kanaaf wanni ijoolleen goote waan laafaa miti barreessuu qabna dubbisuu qabna fuula keenya gartee gara barumsaa gara dubbisuutti deebisuu qabna insha Allah ta'ala. Kanaaf ijoollee tana gartee fakkaattuu jira har'allee waliin jirra borillee waliin jirra kallattii maraanuu gartee isin bira jirra insha Allah ta'ala. Gaas keessa maanguddoo jira ulamaata jira du'aata gurguddoo jira nuu folchitanii waldaan keenya baarii kumaaniitti orgaanaayizeeshin kan jedhamu kabuufata isaa agartee gamoo riifti vaalii keessa godhate waldaa tola ooltummaa yoo xiqqaate waggaa 3 gammoojjii baalee keessatti akkasuma boota adda addaatti mana barumsaa ijaaruudhaan rakkataa gargaaruun kufaa bira dhaabatuudhaan keessattuu gartee barumsa irratti xiyyeeffachuu irratti ashaara gugurdaa waldaa kaayaa jirurraa tokkodha. Waldaa kanaa fi waldaan Nu'umaan obboleessa keenya Ustaad Sa'ad afaan tokko ta'uun gara tokko laaluun jara gartee waa barreessitan gartee bira dhaabachuu danda'ee jira. Gaa insha Allah ulfaadha wayyama. هذا ما تيسر إراده وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جدا جلتونا ونفرد عمري إيردا فجافتن هامدا كدتن أرجدا عمري تيسن إرتواتو عمري تيسن عمري هراجسا هاتا فجنا جيهنا رب عمري سان هذا رسو جلتونا ونفرد جرتي نم هدو كمنا عالمان